بسم الله الرحمن الرحيم. رب كن سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جنة. وان ججيرما إسلام من لفكن الرد في ديكي ساتوكو نمني بفان غندان فاجينيان dhiheenyaan wal beekumsaan osoo hin ta'in inni tokko gurraacha ta'ee inni tokko diimaa ta'uu inni tokko adii ta'ee inni tokko bifa kana ta'uu inni tokko biyya kana ta'e biyya kana ta'uu osoo hin ta'in namni wal caalumni isaa sadarkaan inni rabbi biratti qabu iimaana isaatiin taasisuudha. Namoota silaa laalchatti hin tolle namoonni silaa bifaan yoo laalan naman hawanne hedduun rabbiin keenya sababa islaamummaatiin ol isaan fuudhee akka seenaan isaanii amma qiyaamaatti dubbatamu akka dhaloonni walirraa daddabarsaa ta'u akka dhaloonni fakkeenya isaan godhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala san keessaa tokko Bilaal radiyallahu anhu Afrikaatti dhalate, Makkatti guddate, lallaba islaamummaa Madiinatti eegale, sagalee isaa Awurooppaa fi Ameerikaa hunda dhaga'e, lallaba isaa addunyaa hundatu dhaga'e. Namni gaafa azaanni ga'u Bilaalii yaadata. Masjida hunda keessatti yoo azaanamu guyyaatti yeroo 5 ol azaanni gaafa deddeebi'u namni Bilaalii yaadata. Waa ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam salaata ergama Rabbi gaafa kaasu namni Bilaalii yaadata. واي حجة الوداع قافة كاسو نمني بلالي يادته قافة فتح مكة يادت كاسو نمني بلالي يادته إرقمان ربي صلى الله عليه وسلم قافة بقنا بربادا قافة إنك إنغرغراء التلفتي يادون إساء ويررتي إسان قبتي أرهنا بها يا بلال كي إقاما جدي أزاني سلاني بقنا فرنا سلاني hafuura baafannee boqonnaa argannaa jedhan. Bilaal radiyallahu anhu gabricha ture. Bilaal akkuma ummata Afrikaa kana nama yoo laalan gurraacha ture. Walaakin Rabbi biratti kan namni ol fuudhamu ganda keessatti dhalateeni miti. Rabbi biratti kan namni sadarkaan isaa ol ka'u gurraachina bifaa, ifina bifaa akka Arabaatti yookaan akka Faranjiitti fuulli si ifu akka Afrikaatti gogaan kee gurraacha osoo hin ta'in namni kan adda nama taasisu dukkana kufriitii fi ifa islaamummaati. Rabbiin keenya Bilaaliin karaa wallaalumaa sana keessaa dukkana kufrii sana keessaa islaamummaadhaan isa ol fuudhee warra jalqaba gara islaamummaa dhufan ta'ee seenaan isaa dubbatamaa ta'a. Bilaal gabricha ture. Gabricha murtii hawaasaa keessaa hin qabne. Hawaasummaan isa laalchifne. Gabricha waan isa ajajan qofa raawwatu murtii keessaa hin qabne sagaleen kennine mariin kennine yaadaan hin hirmaanne namoota hawaasummaa keessaa ga'e hin qabne tokko ture. Lamma jaa'a al-islaam fa'aamana wa kaana awwala man aslam. Nama jalqaba islaamummaa fudhatee gara islaamummaa dhufe akka kitaabonni seenaa hedduun jedhutti namoota 7ffaadhaa jedhan. Gaafa Bilaal muslima ta'u nama ja'a malee addunyaa kanarra muslimni hin turre jedhan. Radiyallahu anhum jamii'an. Ammar Ali ibn Abi Talib maal jedha? Namoonni gara islaamummaa dhufan nama 7 minhum Ammar wa Bilal wa Suhayb. Jara kana fa'i jedhee lakkaa'ee ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam abbeeraa isaaniitiif wasiila isaaniitiif akaakayyuu isaaniitu ummata zaalima sana isaan irraa dhowwe. Rakkoo Qurayshii san cinqaa Quraysh irraan geessiftu isaan irraa dhowwe jedha. Abubakrin ammoo ummata keessatti dhageettii qaba. Abubakir hayyuudha. Abubakir goota. Abubakir jaarsa biyyaati. Abubakir naggaadee biyyaati. Abubakir abbaa qabeenyaa biyyattiin qabdu keessaa tokko. Kanaaf isa tuquu dhiisanii jedha. Warra kaan garuu akka barbaadan godhan.
إسان كيساتوكو بلال رضي الله عنه أمية بن خلف قبريتش تأي أمية أوجة بلال أميان أكا هوريتي مرمك ساكنت هذا كائي دائما اتكني دائما cirracha makkaa keessa gammoojjii sana keessa bakka barbaadde Bilaalin azabaa oolanii galuu jedhani. Akkuma addunyaan har'a ummata miskiina bakka garagaraatti warri jajjabaanne jedhan, warri fagaanne, warri qaroomne jedhan itti ummata ittiin fixan kana. Cinqaatu ammayyaa'ee dhufe malee cinqaan isuma kaleessaati. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بلال رضي الله عنه قاف بربادا لقا قرقدا إنين دين يفورني الركعان قاف بربادا قموجي سنة كيسا إس أركسا قاف بربادا دائما اتكنني دائما بك بربادا هركسني عذبني اتنقلا المنامات كانت تعذبا. بلال رضي الله عنه أبو بكر قبريتشما كان جلا إسا بلسومسي قبريتشما كان تنكي كيسا إسا باسي ربين كينيا واي أبو بكر كاسي وروتا قلتا إسا قلفتي وجي كان رتي ربين كينيا سبحانه وتعالى آية قرآن كيست إسا دبته. بلال جرو إسا حياة إسا هندا qabsoo dhaan dabarse. Akkasuma makkatti nama qabsoo garagaraa dabarse, nama laalaa garagaraa dhandhamee cinqiin garagaraa isa mudatte. Wakaana muhaajira ta'ee warra rabbiin keenya muhaajirtoota sadarkaa isaanii ol fuudhee ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam lawla alhijra lakuntu min al-ansaari jedhan. Osoo sadarkaan hijiraa jiraachuu baatte hijraan sadarkaa guddaa qabaachuu baate an ummata ansaaraa kanarraan ta'a jedhan. Bilaal madiinatti godaanee caasha mu'adhinan lirasuulillahi sallallahu alayhi wasallam mu'adhina ergamaa rabbii ta'e. Mu'adhinni ergamaa rabbii sadii isaan keessaa tokko Bilaal radiyallahu anhu. Gaafa sahaabtichi rabbiin keenya manaamaan azaana itti himu dhaqi Bilaalin barsiisedhan ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam. Bilaal nama sagalee bareeda qabu, nama sagalee ol ka'a qabudha Bilaal radiyallahu anhu. Kanaaf kaana yu'adhinu lirasuulillahi sallallahu alaihi wasallam falaazamahu hanga jiruu isaa kulli ergamaa rabbii wajjin dabarse. Hayaata islaamummaa, hayaata raahaa qabdu, hayaata namni maalummaa ofii beeku Bilaal ergamaa rabbii wajjin dabarse. Gaafa fatii Makkaa sadarkaa namni takkaan arganne, sadarkaa isaa miti araboonni yuun argatin argate. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قاف فتح مكة بلال كعبا قبابا إيتي أتشد أبد أزاني جدًا إرجم ربي صلى الله عليه وسلم. بلال أمتك ليس إذا عذبات رسان أمتك قبريتش جدي نمما كيسا إسا قلج أمتها هواسما كيسا إسا قلج أمتها مرقى إسا الرامولقات رسانا إسان تكا أتشقبابا أنين بيكني الله أكبر جري أزانا للبي بلال رضي الله عنه مكة. زبان أبو بكر الصديق بلال جرو أجائبا جراتا تري، ولكن يروتكو بلال رفاتون تكو ناسون تكو إسد رفت جرو إسا كيستي وان إني تكان دقني مدان أني إسا كيسا هقني جراتون بني تكو هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاف إرقمان ربي الدنيا كان الرافئة قاف إسان الدنيا كان الراديما بلال دجيت التدكنا. أنس بن مالك رضي الله عنه مالجأ قاف إرقمان ربي مدينة سينا أضاءت المدينة وما فيها مدينة نفوني إسيكي سجرت كلين نفتجر، ولكن قافا إرقام ربي مدينة رافئة قافا إسان دي منسان مدينة نفوني مدينة كي سجرت قيان اتدوكان افتجر. قافا سن
Bilaal jaalallee isaa dhabee addunyaan kun itti dukkanooftee Rabiicul Awwal guyyaa 12 guyyaa wiixataa ganama ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam addunyaa kanarraa deeman sahaabonni hedduun amanuu dadhaban hatta Umar radiyallahu anhu أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نما إرجما ربي تدياتو نما رسول ربي تمس عمر إرجما ربي كان دوني نما دو أنجدا نما إرجما ربي صلى الله عليه وسلم دو رجلو سيفيد أنا مر مساء رابو سجدي عمر أمنو دبه إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى أكا موسى بلتي أفرتما بيلما ربي ساسن ديمي مال إرجما ربي أسران ديمني هندوني جدي عمر أمنو دبه أبو بكر الصديق برانتور جاء وقرأ عليه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل جدي آية كان اتقارانان عمر والله أكوان آياني كن هر أبوتين اتفكات جدي أسما حفظنيك أبنو أسما آية كان بيكنو أمانو دبن ديتشين إساني تدوكنوفتي مدينة جوجات أفعل كان يسي ولي ولالا سلاني ظهري جينيان أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق بلال أكا كي أزانو أججا بلال أزان جلقبه الله أكبر جدي أزان جلقبه لما بلغ أشهد أن محمد رسول الله بكجل بلال بو إيجا قبي أفق أبو دبي أزان أدام كتيغو ياسنا بود أزانت تنديب نجلن بلال رضي الله عنه جال الليل نساء نمني إني سبب ساتين إسلام ما لان والبري نمني إني سبب ساتين جرينيا حيوانا راجنينيا نماجرات إني إفا إسلام ما سبب ساتين أرجع ياسنا إسا برافي أنان بلال أنين إسا مدوفتي كيسام مدائج أبي ياسنا cal'isee osoo nazaaniin addunyaa kanarraa galee jedhan gaafa duuti isatti dhuftu mallattoon du'aa garagaraa irraa mul'attu haati manaa isaa waa Bilaala jettee hiyyite Bilaalii kiyya jettee hiyyite Bilaal garuu gadan nalqa al-ahibbaa Muhammadan wa hizbah jedhe iyyaadda hincinqamin boru jaalalleewwan keenyaan wal ga'uu deemaa jirra warroota nu dura taran ergamaa rabbiitiif sallallahu alayhi wasallam sahaabota nu dura taran nin wal ga'uuf deemaa jirra iyyaadda jedheen Bilaal radiyallahu ta'ala anhu Bilaal fakkeenya islaamummaati Bilaal fakkeenya adliiti Bilaal nama sababa jiruu hayawaanummaa keessaa jiruu kufrii keessaa dukkana kufrii keessaa sababa islaamummaatiin nama ta'ee jiraate Bilaal nama seenaa qabu Bilaal nama Afrikaan guutuun ittiin dhaadatu Bilaal nama Afrikaa guutuun maqaa isaa himatu Bilaal fakkeenya walqixxummaa fakkeenya adlii ummata gurraachaati Bilaal nama haqaaf qabsaa'e Bilaal nama takkaa dharaaf hin jilbeeffanne jiruu isaa guutuu qabsoodhaan qabsoo karaa dhugaa keessatti lubbuu isaatiif jiruu isaa wareege radiyallahu ta'ala anhu Bilaal nama biyya keenyaati Bilaal hidda dhaloota biyya keenyaa garuu seenaa tokko biyya kana keessaa hin qabne biyyi isaa isa waakkatte keessaa tokko Bilaal radiyallahu ta'ala anhu kabajamtoota daawwattoota keenya rabbiin keenya warra seenaa ummata kanaa baratee seenaa hojjetee asirraa galu seenaa isa faarsu rabbi nu haa taasisu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh